Jira jirtu maatii kaasishee akkam jirtan fayyuma keessanii nuti nagaadha galata waaqaa isinis immoo akka nagaa taatan abdii qabnaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu qilleensarraan balali'ee laggeen hedduu jedhee isin jenna egaa nuti nagumaa jirraa galata rabbii kinoo isin nu geeka kan boruutti si waaqatu beekan jedhe innaa egaa arras deebi'ee dhufee jira. Arrammoo bal'atu maal fiddee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Egaa arrammoo maal isinii fidee seetanii arra warii miti. Egaa warii ima fidaa baay'een keessan gaafattanii bakka hin gaafattuu hin bitannaa akkamii jettan. Garuu yoo waagaan akkanaa jedhanii waagumallee gaariin isin jiraame uddiin isin jira rakkaasni isin jira. Garuu isiniif hin ta'u yaada sobdaniituma afaanumaan gaafattu malee jechuudha. Amma tokko wayii na mudditee qilleensuma na abdee jechuu hin dandeessu dhugaa. Hin bitta abakkamoo hin bitta footoo na ergi maal na ergi naan jetti isaa wayiitiin jira. Innaa isaan kun leetirii 30 kennaa gatiin abbaan himatee 400 afaan kan himatee gaa'otti siiqan akkana 350 ምናምን hin gurguran fakkaata leetirii 30 jechuun waan xiqqaa miti kan ingidiin beekama biratti nu biratti isin birattan ilmaa ganamas galgala siinaan jedhee ture ishii jennee walii galle egaa ishiin nan bitaa akkuma bahuru haa ta'u naan jette ishii jennee seennee saayicha ani asirratti galchisiin lakkisneessa laallaa walumaa gallee jennaan dhaqqa. Booda birriin hin jirtu dha afaanuma duuba natti haasoftee jechuudha. Innaa akkasii yoo kaayyoo qabaattan hojiirra oolfadhaayi bakka yookiin ammoo akkana kana nullee amma jechuudha. Hin bitatu seenee gibbii namaa waraaban namni hundi hin jaalatu waan ta'eef kan gurgurachuu barbaaduyyuu jechuudha. Hundi sobdanii isin yaada viidiyoo waraabdanii minaa nuun jedhanii innaa kanaaf hundi nama na waraabsisu malee warii baay'eetu jira. Goromsa isin barbaadan baay'eetu jira garuu namni hundi nama waraabsisa viidiyoo isii footoo iyyuu nama kaasisiisanii jechuudha. Innaa kana ammoo egaa maala fidee dhufe seetanii kuni egaa obboleettii keenya akkuma nama kamiiyyuu akkuma isinii biyyaan baa jirti jechuudha. Akkuma obboleewwan keenya biyyaan baa jiranii isinillee egaa biyyaan baa jirti. Numarraan egaa lafa naa bitaayi nuun jettee lafa caraqaati garuu kaartaan kennamu wade caraqaan saddaqamee akka jiru hin beektanii caraqaan diigan jiru maanachitti deebisee immoo iyyuu kaartaan immoo mootummaan kennaa jira namni fudhates hin jira egaa warri gaazexaa harkaa qabu fudhachaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu obboleettiin keenya kun lafa caraqaa kana bitattee binnee fi kinoo mana booda ishiin yoo deemtes waggaa 3 guun waggaa 2 minamina keessa jirti. Waggaa 2 jecha akkasuma fakkaate ganaadha. Naa bitaa itti lafa boota shaggaadha kinoo akkuma argitan kana hundi isaa duwwa sanii laftee sun hunduu gurguramee jira. Egaa bardaasitu jira bardaasiin immoo magaalaa Asallaa keessa hin beektu magaalaan Asallaa jechuun caakkaa qabdi sirriitti egaa bardaasiiwwanis hin muramaa. Lafti garuu gurguramee jira bardaasiinis hojjumaan gurguramee murre malee ittiin ijaarre malee jechuudha. Kan ishii immoo yoo duwwaanis qorqoorroo qaba cinaanis mana namaati jira. Duwwaanis mana namaati jira fuulduraanis mana namaati jira. Cinaa tokko bicha gara duuba cinaa tokko bichaan hin jirre malee argitanii kinoo akkuma argitan karaa jechuudha asfaaltiin hojjetamuuf amma jechuudha. Caraqaa waan ta'eef asfaaltiin hojjetamne jedhee karaa hin jira kan gaarii kan makiina dabarsu jechuudha. Argitanii manni itti galamee jira warqee milikiin hin jira itti galamee faa kan jedhe bootaan jechuudha. Innaa sanii gadi jira jechuudha namni innaa kinoo kun waan illee itti galanii jiran ollaashiitii jechuudha. Kanaaf egaa lafa kana karaarra waan ta'eef wanna barbaadde hojjechuu hin dandeessi suuqii ta'ee waan barbaadde jechuudha. Wanna gabaa gibbii haree balama gibbii keessatti mana guddaa ijaarsisa ishii nagaa ammaaf luukii kaartaatti baafachuuf luukuma manoo 30 naa ijaaramu jettee kinoo egaa kaasutu ijaarsisee fi luukuma 30 jechuudha kuni. Booda ishiin onnoo gootti kan kushiina gootte kaan ammoo
keessummaa mana keessummaatti soogoote yoo barbaadde wanna biraatti soogatte wanna godha saarbisii waan ta'eef onnoo siin gochuu dandeessi kiraa siin kennatte rakkoon qabu ishiin amma kaartaa irratti baafachuuf kana ijaarrattee bootaa tarfii kanatti immoo illisheebbii bareedaa ijaaruu fi innaa kanaaf amma lafti kun kan bitame torba nuu hin guunne jechuudha torbeen isaa boru wajjaa duraati torbeen isaa haganumatti bitame haganumatti itti ijaarrame argitanii taane bakka osuma jechuudha osuma bitame osuma itti ijaarree fi bittaallee hin turre guyyuma lama keessatti guyyuma lamatti dubbatamee maatiin dhufee fi kaza maatiin gazzaba dabarsanii fi wuliin saafamee kino bakka aduma san barii immoo muka kaasuffaa bitanii fi qorqorroonis bitamee obboleessa ishii wajjin itti ijaarramee jechuudha argitan innaa isinis warri barbaadan lafas ta'ee lafa caraqaatis haa ta'u lafa kaartaa barbaadanis kaartaas qabu haa ta'u manas haa ta'u wanna barbaadan heeloo jedhaayi hin jiraa. Lafti kaartaa amma baay'ee tokko wadalee jira lafti kaartaa pilaanii qabu kaaree 40 seenifaa galu kaaree 2 hin jiru 40 miliyoona seenee jira jechuudha kan kaartaa qabunnaa kanaaf sin jaalannaa egaa baay'ee sin jaalannaa viidiyoo keenya immoo laayikii godhaa sabskiraayib nu godhaa nu guddisaa waan barbaaddan finnaa egaa laayikii godhaa amma obboleettii keenya illaa baay'ee tokko gammade dhugaa torbee osoo hin guutiin kan hojjetame jechuudha amma torbeen isaa boroo hojjaa duraatiin beekti ishiin isin argitinna akkasii isinis warra barbaadan heeloo jechuu bichaa isinirraa eeggama.